Manuma keessan teessanii baankii daldala Itoophiyaatti naashinaal adii keessan hidhoo kan dandeessan baankiin daldala Itoophiyaa beeksiseera. Isteeppi isaa akkamitti akka walitti hidhuu qabdan viidiyoo kanarratti haga dhumaatti irraa argattu. Viidiyoo kana mallattoo iddoo naannoo kana jirtu kana tuquudhaan maatii ta'uu hin dagatinaa. Laayik sheer godhaa wantoota kana fakkaatan akkasiin qaqqabuuf bifuma kanaan gara viidiyootti ceena. Kanaaf akkuma asirraa agartan kana baankiin daldala Itoophiyaa namoonni biraanchitti yookaan immoo damee baankii isaaniitti deemanii kana hidhuudhaan itti dabalatee bakka jiran ta'anii bilbila isaaniitiin akkuma salphaatti naashinaal ID kana bilbila isaatti hidhuu akka danda'an beeksisee jira. Akkuma asirraa agartan kana isteeppii jalqabaa gara gadii jiru kanarra inni jalqabaa liinkii kana barreessuun dagatinaa https kazaan cbe.fayda.com liinkii kana erga barreessaniin booda lakkoofsa herrega baankii keessanii ni galchitu. Lakkoofsa herrega baankii keessanii gaafa ergitan yookaan gaafa galchitanii OTP isiniif erga. OTP jechuun lakkoofsa dijitii 6 yookaan dijitii 4 ta'uu danda'a. Dijitii 6 kana isiniif erga. Lakkoofsa dijitii isiniif ergu sana bakka inni isin gaafatu sanarratti yookaan bakka duwwaa isiniif kaawwan ta'e isarratti ni guutu. Itti aansuudhaan siimii gaafa herrega baankii keessanii bantan itti walitti hiitan sanana itti galchitu. Erga isa galchitaniin booda isarratti lakkoofsa OTP isiniif erga. Lakkoofsa OTP isinii galu sana fudhattanii lammaffaarratti lakkoofsa bilbilaa keessanirratti OTP isin ergame sanarrallee isas ni galchitu. Sana booda verify OTP jettuun. Itti aansuudhaan login with OTP jettaniin kan jedhu isiniif dhufu waan ta'eef isarra kilik godhu. Sana booda lakkoofsa faan nambarii yookaan immoo faayidaa alliance number kan jedhu abbaa dijitii 16 sana galchitanii sana booda get OTP kan jedhu isiniif dhufu waan ta'eef isarratti kilik gootu. Itti aansuudhaan bilbila keessarratti OTP isin ergu sana ilaaltanii ni galchitu. Steepii 7ffaarratti OTP erga galchitaniin booda yookaan verify OTP erga jettaniin booda allow filannoo jiru isin dhufa allow gootu. Inni dhumaa steepin dhumaa accept and update kan jedhu isin dhufa isarratti kilik gootu. Dhumarratti update complete isin jedha pending approval kan jedhu yoo isin dhufe steepii kan hundumaa gaafa hordoftan akkuma salphaatti faayidaa nambarii keessan lakkoofsa herrega baankii Itoophiyaa wajjin walitti hidhuu dandeessan jechuudha. Wantoota kana fakkaatanii fi oduu yeroo dhiyootti akkasiin qaqqabu yoo barbaadan mallattoo dhiyoo kana tuqaa. Itti aansuudhaan laayik godhaa, sheer godhaa, ni jajjabeessaa riipoostii godhaa. Yoo xiqqaate kooppi liinkii yeroo 5 osoo naaf gootan natti tola. Yeroo gaarii galatooma.